Sirna seera qabeessa kanaa taatan bara dabalata. Guyyaan addaa kun guyyaa addaati. Barri baranaas bara addaati. Bara injifannoo boonsaa, injifannoo adda ta'e, injifannoo cululuqaa, coba dhiigaatiin, coba fuuraatiin, coba imimmaaniitiin uummanni Oromoo fi geggeessitoonni Oromoo injifannoo guddaa bara itti galmeessan waan ta'eef barri kun bara addaati jennee fudhachuu dandeenya. Dhaloonni tokko seenaa hima. Dhaloonni tokko tokko immoo seenaa barreessa. Dhaloonni tokko tokko immoo seenaa hojjeta. Dhaloonni amma jiru kun dhaloota seenaa himu, dhaloota seenaa barreessuu fi sanaa olitti immoo dhaloota seenaa isaa karaa adda ta'een hojjetudha. Dhaloonni amma jiru kun. Kana hoo jedhu waan lamaaf. Tokkoffaa uummanni Oromoo hacuuccaa gabrummaa bara dheeraa isarra ture. Waggaa 150 ol isarra ture. Coba dhiigaatiin aarsaa lubbuu kaffaluun injifannoo isaa walqixxummaa sabaaf sablammoota wajjin qabu karaa guutuu ta'een yeroo itti mirkaneeffatee humna isaa, yeroo isaa, qabeenya isaa, adda isaa hunda gara fuula misoomaaf nageenyaatti yeroo jijjiiratedha. Kun seenaa adda isa taasisa. Lammaffaa harka tokkoon dhaloonni kun aggaammii keessaa falaa irratti aggaamamu karaa guutuu ta'een ofirraa qolachuun yeroo itti injifannoo seena qabeessa ta'e hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa dabalatee piroojektootaa fi hojiilee misoomaa gugurdaa akka addunyaatti, akka gaanfa Afrikaatti, akka Afrikaatti lakkaa'amuu danda'u yeroo itti galmeesse jennee fudhachuu dandeenya. Kanaaf dhaloonni kun dhaloota addaati. Dhaloota seenaa darbe himu qofaa miti. Dhaloota seenaa isaa dhiigaan, fuuraan, maallaqaan, qarshiin, humna qabuun irra deebi'ee dhaloota barreessaa jiru, dhaloota dubbachaa jiru, dhaloota hojjechaa jirudha. Kanaaf isin dhaloonni ammaa baga gammaddan, baga gammanne jechuun barbaada. Hidhi haaromsi guddicha Itoophiyaa akka salphaatti as hin geenne. Akkuma kabajamoo muummee ministeeraa keenya looreetiin abbaa nagaa yeroo hunda irra deebi'anii jedhan coba dhiigaatiin, coba fuuraatiin, coba imimmaaniitiin hojjetamee xumuramee as gahe. Coba dhiigaati yoo jennu maal jechuu keenya? Isin kabiraa dhiisaa. Galteen ijaarsa kanaaf barbaachisu asuma laga Mugur warshaa darbaa warshaa sanii barbaachisu galtee san dhiyeessuuf qofa aarsaa lubbuu 1000 lakkaa'amutu itti kaffalame. Warshaa san hojjechiisuuf 1000 lubbuu itti gabbarre. Achi simintoo baafnee feenee laga Abbaayaatiin ga'uuf 1000 lubbuu itti kaffalle. Keessattuu waraanni asiin Oromiyaa keessatti gara kaabaatiin gara lixaatiin geggeeffamu kaayyoon isaa hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa gufachiisudha. Warroonni ergama diinaa qabatanii Oromiyaa keessa sosocho'an kana gufachiisuuf ergama akkasii fudhatanii Oromiyaa keessa socho'aa turan. Kanaaf kana qolannee dhaloonni amma jiru aarsaa kana kaffaleet ijaarsa kana galmaan gahe. Coba dhiigaa yoo jennu isa kana. Iddoo itti oomishamurraa ka'ee hanga bakka san ga'utti hojjetaan 12,000 ol ta'utu gammoojjii gubaa keessatti waggaa 14f fuuraa isaanii xuruurrachaa hojii bareedaa cululuqaa addunyaan ajaa'ibsiifatte kana hojjetanii kan nutti mul'isan coba fuuraa baay'ee xuruurrataniiti. Kanaa olitti immoo uummanni Oromoo qarshii qofaan qarshiif maallaqa qofaan
arjoominaan kennaan boondii bitachuun qarshii biiliyoona 12 ol hidha haaromsa guddichaatiif gumaachitanii jirtu. Baga gammaddan baga gammanne isiniin jechuun barbaada. Kuni ka maallaqa qofaati. Yaa laga Abbayyaa hujii misooma sululaa godinaalee 11tu yaa'a kana keessa jira. Asiin Finfinnee warri asiin karaa sulultaa deemtan beektu keellaa darbee yaa'a achi aanu kun yaa'a laga Abbayyaa jedhama. Isa dabalatee laggeen gugurdaa fi godinaalee 11 kan hammatu as keessa hujii misooma sululaa hojjetameen ashaaraa magariisaa hojjetameen yoo xiqqaate ashaaraan magariisaa biqiltuun biiliyoona 12 ol dhaabbatee jira. Daagaa biyyoo bishaan kunuunsuu irratti hujiin baay'een hojjetamee jira. Kuni qarshitti yoo herreegamu meeqa akka ta'uu danda'u herreega isiniif dhiisa. Kanaaf hinni kun akkanaan as hin geenne. Akkanaan as hin geenne. Dhaloonni kun waan murteeffateef waan murteeffattaniif bakka jirtanitti boondii bitattaniirtan 81 duwwaan arjoomtanii jirtu. Ashaaraa magariisaa baatanii dhaabdanii jirtu. Kun marti injifannoo kanaaf galtee guddaa ta'ee jira. Diinonni keenya kana fashaleessuuf halkanii guyyaa ijibbaata isa dhumaa godhanii jiru. Haa ta'uutii piroojeektiin kun jalqabamee akka hin xumuramne godhameeti warri asiin dura olaantummaa barate biyya kana saaman ajjeesanii reeffa gatanii deeman. Akka inni hin hojjetamne akka hin xumuramne hin beeku jarri. Kanaaf hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa warri abbaa taranyaa gurguratee jira wanni jedhanii oolola geggeessaa turaniif isa kana. Gurguramee jira. Hidhi haaromsi Itoophiyaa gurguramee jira jedhan. Ka gurgurate isaan garuu bakka gurgurate illee deebifne piroojeektii ajjeesanii reeffa saaxinii awwaalaa keessa kaan achi keessaa akka bahu godhamee yaalii ijibbaataa akka warri fayyaa jedhu intensive care service yookaan ICU ka jedhamu yaalii ijibbaataa godhame muummeen kabajamoo looreetiin abbaa nagaa halkanii guyyaa torbaaniin achi deebi'anii rifoormii gugurdaa geggeessanii humna namaa jijjiiranii hujimaataaf adeemsa fooyyessanii piroojeektiin kun bakka du'ee deebi'ee fayyee har'a xumuramee akkuma argitan kana eebbaaf qaqqabee jira. Guyyaan kun gammachuu eebba xumuramuu hidha haaromsaatiin wal qabatee sosochii ispoortii amma geggeessaa jirrudha. Sosochiin kun guutuu Oromiyaa keessa geggeeffamaa jira. Asitti geggeeffamaara. Godinaalee hunda geggeeffamaara. Aanaa hunda geggeeffamaa jira. Maaliif gamtaan dhimma kana dandeenye gamtoomneeti tokko taaneeti waan qabnu walitti buufneeti geggeessummaa cimaa kennameen. Kanaaf kun maal agarsiisa? Ifaajee guddaa dhamaatii akka humna keenyaa waa hojjechuu dandeenyu kan namatti agarsiisudha. Dhuguma immoo agarsiifneerra. Itoophiyaan akka liqiin arganne akka deeggarsan arganne balballi faayinaansii addunyaa hundi itti qollofamee ture. Kanaaf amma kana tokkummaa kennaan humna kennaan beekumsa kennaan kaan immoo Waaqayyo nu gargaaree xumurree jirra. Baga gammaddan baga gammanne. Amma isa keessa ooluufi miti. Waltajjiin kun sosochiin kun isa gammachuu san keessa ooluufi miti. Amma boqonnaa biraatti ceeneerra. Itoophiyaan mana hidhaarti. Mana hidhaa keessaa ba'uu qabdi. Dogongorri kun kaleessa uumame. Hadha immoo dhaloota ammaatti dogongora kanallee sirreessuu qaba. Kanaafis karoorfamee Itoophiyaan gaaffii ulaa galaanaa dhiyeeffattee idil addunyaatti fudhatama argatee jira. Kanaaf yoo Rabbi jedhe sosochii ispoortii amma asii geggeessinu kana sosochii irreechaa ufafootti geggeessinu kana barootaan ittaanu ulaa galaanaa keenya biratti geggeessinu. Badhaadhinni waan hin hojjenne hin dubbatu waan dubbate hin hojjeta. Kanaaf baga gammaddan baga gammanne. Kanaaf ergamtoonni diinaa warri
diinonni keenya kan seenaa dabalatee gochaa kanaan qaanfatanii jiru. Nu waraananii jiru. Waraana nu bananii jiru. Waraanni nuuf tapha aadaati jedhanii jiru. Hin yaadattu. As Shawaa Kaabaa ga'anii waraana xumurree jirra. Mootummaa ce'umsaa Finfinnee irratti ijaarraa jedhanii jiru. Garuu goonni uummanni Oromoo kun lukkuu kennee kun lubbuu isaa aarsaa godhee kabajamoo muummee ministeeraa biiroo isaanii cufanii chaartara kaafatanii gara Zimbaabuwee yookaan gara Ingiliiz odoon taane gara adda waraanaa deemanii waraana san xumuranii mootummaa ce'umsaa balbala isaaniitti ijaaranii biraa deebi'an. Kanaaf waraanni eenyuuf akka tapha aadaa ta'e uummanni Oromoo qabatamaatti mirkaneeffateera. Oromoon biyya bulchuu hin danda'u akka bulchuu dandeenyu immoo qabatamaan itti mul'ifneera. Hojjechuu hin danda'an akka hojjechuu dandeenye itti mul'ifneera. Amma immoo kana caalaa hojjennee bara itti aanu kana. Kana caala hojjennee, kana caala milkeessinee, karoora gugurdaa kabajamoo muummee ministeeraa gaafa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa gubaa irratti nuuf kaasan dabalatee karoorri biroo akka Oromiyaatti qabannee keessattuu dhimmoota sadirratti xiyyeeffannee bara barana hojjenna jennee karoorfanneera. Inni calqabaa nageenya waaraa Oromiyaa guutuu keessatti fiduudha. Nageenya waaraa hawaasni keenya akka nagaan bahee nagaan galuu danda'u hojiin nageenya irra calqabne cimsinee itti fufsiisuun karaa nagaati warra galan simannee kanaan ala immoo didanii bosona keessa naanna'uun warra haadha Oromoo dararan warra abbaa Oromoo garafan warra qotiyyoo Oromoo qalanii qambara fannisan warra farda Oromoo gurguranii kooraa fannisan warra dhaltii haadha Oromoo qalanii okolee fannisan tarkaanfii olaantummaa seeraa karaa guutuu ta'een fudhachaa jira. Kanaaf bara barana xiyyeeffannaan keenya tokko nageenya waaraa Oromiyaa keessatti karaa guutuu ta'een fiduudha. Kanaaf karaa walakkaa deemneerraa kaafee kana yeroo gabaabaa keessatti xumuruudha. Lammaffaa qaala'insa jireenyaati. Bara barana sababa garaagaraatiin rakkoo uumamaaf namtolchee dabalatee qaala'insa jireenyaa biyya alaatii nutti galu dabalatee kaasitti karaa qaxxaamuraan duroomuuf gatii guyyaa guyyaadhaan dabalan daldaltootaa fi daldaaltota seeraan alaa irratti tarkaanfii laalessaa fudhachuun qaala'insa jireenyaa karaa hiika qabuun fooyyessuuf hojiin guddaan bara baranaa ni hojjetama. Oomishaaf oomishtummaa dabaluun inisheetiivoota calqabne kana karaa guutuu ta'een raawwachuun bara baranaa karaa guutuu ta'een karaa hiika qabuun qaala'insa jireenyaa ni fooyyessina jennee karoorfannee jira. Inni sadaffaaf murteessaan kenna tajaajilaati. Uummanni keenya tajaajila siyaataaf qaqqabamaa akkaataa inni argachuu danda'uun paartiin keenya kallattii kaa'ee mootummaan keenya karoorfatee yeroo ammaa kana sagantaa masoob yookaan immoo wiirtuu tajaajilaa jennee Oromiyaa keessatti karaa guutuu ta'een calqabneerra. Gandatti gadi buufneerra. Magaalota 5 keessatti xumurree eebbifneerra. Amma magaalota 24 keessa calqabneerra. Kan naannoollee tajaajila asitti hafoo jiraate bakka tokko sassaabnee bara baranaa gama tajaajilaatiin uummata keenya xiqqoo isii deddeebisutu jira. Harka keessa laalu jira. Hattutu jira. Saamtu jira. Isa kana roga qabsiisuun hojii keenya ijoo bara baranaati. Kanaaf sosochii ispoortii kana gaafa goon dhimmoota sadan arfan amma isinii kaase kana jiddugala godhannee hojii keenya kan hojjennu ta'a. Kanaaf ammas irra deebi'uun dhaloonni kun dhaloota seenaa isaa hojjetu, dhaloota seenaa isaa barreessu, dhaloota seenaa isaa dubbatu, dhaloota murteeffate, dhaloota waan yaade galmaan ga'u ta'uu isaa ammas irra deebi'uun baga gammaddan, baga gammanni, guyyaa gaarii, ulfaadhaa galatooma. Thank you.